Ashamaa kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanittis naa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Bakka jiraattan bakka eeggamtanii bakka yoona eegdanii an obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa nagaan na bira rusin biras akka jiru abdii guutuun qabaa. Bakka jirtanitti gola jirtan keessatti ammallee nageenyi rabbii isin biraa hin fagaatin jecha. Egaa ka har'allee viidiyoo gaafii keessanii qabadhee kara keessan dhufeetoo jira. Video kana like share gochuu hin dagatinaadha. Egaa gaafii keessan abbaan gaafii hin argattu. As keessatti illee mooyyuu warroonni gaafiin isin keessa osoo jiru iyyuu odoo komentiin barreessin haftanillee as keessatti ni argattu. Wanta biyya keessa jiru keessattuu wayyaa meetiriidha kanan qabadheetoo jiru kun akkuma argaa jirtan kafana meetiriidhaan gurguramaa jirudha. Gaafiin illee kan komentii jalatti na gaafatame jechuudha. Tokkoon isaa kan viidiyoo kana keessatti gaafii keessaniif deebii ni argattu. Warroonni biraatillee mooyyuu warroonni gaafii ganaa keessan keessa osoo jiru nu gaafatin haftan as keessatti argattan. Please viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessan baay'ee biraan ga'a. Waan faayidaa qabudha. Biyya keessa maaltu jira? Amma fakkeenyaaf ani jechuudha tanaan dura yeroon Beeruutii galuutti wayyaa bittinii qabeetan galee kan carqii odoon hodhamin qabeetan galee jechuudha. Sababni isaa birrii achiitiin har'a dooraaran jechuudha. Dooraaran qayyarree binneetoo galee jechuudha biyya koo keessatti. Rakasa nutti fakkaate fakkeenyaaf dooraara 10 hoggaa binnee rakasa nutti fakkaachuu danda'a. Ofirraa hin ka'ee isinitti hima jechuudha. Dooraara 7 binnee har'a dooraarri 7 miti. Dooraara takkitti meeqaan jirti? Herreeggattaniitu argachuu dandeessu jechuudha. Tokkoffaa ba'aan isinirraa qannasa. Lammaffaa qarshiin keessan isinii hafa. Sadaffaa immoo biyya keessatti illee wayyaan achi dhufee biyya keessatti illee marfeen hin seenne. Warroonni hodhan baay'een kan isinirraan fuunanii jiru jechuudha. Fakkeenya wayyaa lamaanii kan fidee dhufee manni wayyaa hodhuu baay'een dideet mana lama qofa keessatti argadde jechuudha. Limmoo kan isaa hodhuu kiyyarraan hin ka'e isinitti foggaa meeqan baranaa jechuudha. Beeruutii hoggaan galu. Kanaafuyyuu kanarratti wayyoota bittiniin biyya keessatti haayidha jechuudha. Baay'ee babbareedan yabbinni isaatillee waan adda ta'eedha jechuudha. Wanni isiniin jedheetoo jira wanti biyyattii tana keessatti ofiishiitiin uummatti tokko hin jiru yeroo baay'ee ka waa'ee uffataati irratti hoggaan dubbadeenan dubbadda warri biyya keessa jiru ijuma isaaniitu matu qabame natti fakkaate ta'ee ijuma isaaniitu biyya alaa jira ta'een beeku yeroo baay'ee maaloo waan akkanaa naaf iddeen dhuftu siin jedhu. Fakkeenya bilbila hoggaa furanne fakkeenya uffata bittinni achitti rakasa siin jedhu asoolan achitti rakasa siin jedhan. Biyya keessatti jan qabatamne yookaan immoo kwaalitiidha wanni achi dhufu siin jedhan. Caammaa hoggaa furanne caammaa mee biyya ormaatiin nu fidaa gala shurraabiiwwan biyya ormaatiin nu fidaa gala ansoolawwan kan achi kwaalitiidha kofartiin achi kwaalitiidha akka waan biyyattiin tu warshaa ishii dhuunfaa ishiitti uummatteetu qabdu daldalli ka addunyaa wal qabatee deema jechuudha kana wanni ittiin kan isinitti himaatoo jiru kana jechuudha. Egaa kanneen gaafatame liizarii fi waa'ee xaaqati jechuudha. Xaaqa irratti ka uffata aadaa hodhisiisanii ni beektu. Ijoolleen na gaafatan as keessatti deebii keessanii argattu baay'ee kafana babbareedaa ta'e keessattuu yoom ani diizaayinii wayyaa kana kararii isaa baay'ee jaaladhu keessa irratti taanaan akka kana rongaadee jiru kana baay'een jaaladha jechuudha. Uffata lama as keessai anuu mataan koo hodhisiisuun barbaada jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kanuma dhugaatan sitti kafanaan baay'een qabadheetu dhufe garuu wayyaa kana jaalachuu irraa kan ka'e baay'ee malkii akkanaa ani odoon oluyyuu guurradhee hin quufu jechuudha. Garuu wayyaa akkasii hodhisiisuu barbaadeera anuyyuu jaaladheetu jechuudha. Karariiwwan isaa harkaanan qabee ilaalee yabbina isaa wanna takka jechuudha. Bakka sirriitti wayyaa haayii ta'eedha wayyaa bareeduudha. Egaa gaafiin gaafatame keessaa waa'ee liizariiti. Liizariin warri na gaafatan ijoollee qayyaatidha. Ijoolleen qayyatanii liizarii qayyaanuu barbaadinaan jedhanii nan gaafadhee warri kafana hodhuu ni hodhama malee uffanni qayyaa ofii isaatii hodhamee kan gurguramu hin jiru. Gaafadheetoo jechuudha. Seenee uffata qayyaa liizarii kan ta'e nu gaafadhu nama lama waan akkasiitiin na gaafate. Warri qayyaa hoggaan jedhu mooyyuu fayyaadhaanillee wal qabatee jira jechuudha. Waa'een qayyaa muka qayyaa warri na gaafattanillee jirtu. Muka qayyaa kaayigaa Cilaaloo keessattidha kan argamu Arsii keessattidha. Yeroon deemee achitti nama teechisee tanan akka barbaadan godha. Amma uffata liizarii argadheetoo jira gatii isaatillee isinitti hima akkasuma gatii xaaqatillee warri uffata aadaa hodhisiifna hayyuu xaaqaa nu gaafadhu meetirii isaa meeqanaan jettan jechuudha. Kanaafuyyuu qayyee hoggaa jedhamu fayyaadhaafillee baay'ee tokko gaariidha. Dubartii ta'ee dhiira ta'ee keessattuu warri dugda dhukkubsatu bilis shamarran keenya dhugaan isinii jira kanarratti. Akka waan aadaa qofatti fudhattanii tolaalina fayyaadhaafillee baay'ee gaariidha jechuudha.
keessattuu dudda amma nuti shamarran biyya arabaa hojjennee galle baay'inni keenya waa'ee duddaa baay'ee ittiin rakkanna jechuudha. Kanaafuyyuu qayyi baay'ee dhukkuba duddaa akka baasudha jechuudha. Dooktorri illee kan dubbate akkasuma immoo jabina dubartiitiif illee baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee namni keenya akka fudhatee sammuun isaati illee seefii godhatti dubartiin gaafuma heerumte yookaan waa tokko gizee jette qayyatti kan jedhamudha. Garuu fayyaadhaaf illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akka dooktorri illee gorsaa jirutti illee fayyaadhaaf baay'ee barbaachisaa qabee lafee jajjabeessuudhaaf jechuudha. Garuu isa san immoo kan dooktorri akka dubbatutti nama laphee nagaa qabu nama yookaan lapheen isaa hin dadhabne ta'uu qaba. Aara kan danda'u ta'uu qaba namni sun kan jedhudha jechuudha. Egaa kana fakkaata viidiyoo baay'ee isinitti hin dheeressu ka yaada keessa adda addaan isin ibsa jedhee tanan akka nu hubannutti ani yeroo baay'ee waan tokko viidiyoo gaan dhaggeeffadha achi keessatti qabxii ijoo hubachuun barbaada waan ta'eefan isiniifillee qabxii ijoo teechisee ijoolleen lamaan na gaafatta waa'ee liizarii kunooti liizariin ni hodhisiifama qayyaa fi hodhisiifama liizariin ni jira gatii liizariitiin mooyyuu gatiin isaa wanni tokkichi jechuudha meetirii takkittiin liizariin birrii 600 jechuudha meetirii takkittiin birrii 600dha liizariidha. Kan liizarii tan isinitti maatoo jira meetirii takkitti egaa kan meetirii meeqa takka gahu isin ofii keessaniif tilmaamattaniitoo fakkeenyaaf meetirii 3 gaa meetirii 4 gaa egaa kan yeroo baay'ee guddifatanii ittiin ofii maraniitoo taa'uudhaaf ani meetirii 3 gaa 4 itti jedhee tallaala garuu meetirii 2 waan xiqqaatu natti fakkaata anatu kana jedhe ayyaantu asallaa egaa kammoo isin immoo lakki meetirii 2 gahaadha jechuu dandeessanii meetirii 3 ta'e baay'ee ittiin ofii maruun illee fakkeenyaaf bidilibsiin meetirii meeqa ta'a? Namni bidilibsiidhaan ulatu waan an argeeffan jechuudha. Namni dhukkubsatee too hakimiin dadhabe qayyaan nama fayyinan beekaan jechuudha. Anuyyuu waa'ee qayyaatiif ragaadha jechuudha. Anumti tunuyyuu nan barbaada odoo argame. Hojiillee hojiidha. Dhugaa dubbachuuf qayyaan hojii banattaniitillee hojiidha. Qayya banattanii akka mana hojiititti jechuudha. Hojiidha inni mataa isaatiin muka isaa barbaaddanii mana qayyaa bantanii hojjechuullee ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf warroota afaan Amaariffaatiin dubbatan keessaa qayyaa amma ammayyaadhaan qopheessanii dhadhaa qopheessanii akkamiin akka aartonni deemanii achitti qayya qayyatan ilaaluu hin dandeessan. EBS immoo maal jedhama afaan Amaariffaatiin miidiyaa isaanii gubbaarratti jechuudha. Namoonni baay'een achi deemanii bilbila isaanii maxxansanii namoonni baay'een achi deemaniitoo Finfinnee keessatti jechuudha. Ifa manaa godaa sagalee kiyyaa fi egaa kan qayyatantu jira karaa ammayyaatiin isinillee ammayyeessitanii qayya hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Qopheessitanii boollawwan qopheessitanii yookaan immoo waan irratti dhulatan qopheessitanii hojjettanii irratti sirritti hojjetama sirritti barbaadama jechuudha. Sababbiin isaa namni gizee kana baay'ee biyya keessayyuu kan jiru qorraan kan rakkatutu jira kan dhukkuba duddaatiin rakkatu jira mana yaalaa yeroo hunda deemanii manni yaalaa kan dadhabe jira bakka adda addaa namni kanaaf jecha deema jechuudha. Kanaafuyyuu warroonni ni hojjenna irratti xiyyeeffanna jettanii hojjechuun baay'ee gaariidha waan bu'aa qabeessalleedha inni hojii tokko si uuma jechuudha. Warroonni galee maalan hojjedha jettanillee innillee hojii tokkodha. Hojii kana babal'istanii achumaan aadaa keessanis ibsacha achumaan kanarratti illee hojjetamuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Gatiin liizarii ka 600dha gatii xaaqatii warri na gaafattanii egaa ka gatiin xaaqaa mooyyuu maalinni gatii xaaqaa dhiifamaa xaaqanii 250 jechuudha. Nan barreeffadde qabadde ijoollee keenya dhugaa waanuma isaan keessaa bahu dolchee tokkollee hir'isuu hin qabu dolchee tokkollee dabaluu hin qabu jedhee tanan akkan hin dogongorre jedhee waraqata irratti barreeffadde waraqata laalitu isinitti maatu jira kanaafidha. 250 xaaqanii egaa ka xaaqan baay'ee yabbuu bareeda ta'eedha. Warri irratti hojjisiisuu dandeessan barbaaddan obboleewwan keessaniifis haa ta'u fira keessaniifillee haa ta'u isa bittanii irratti hojjisiisuun baay'ee aadaadhaan bifa barbaadde irratti hojjisiisuun baay'ee tokko gaariidha. Yabbinni isaa immoo baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Baay'ee yabbuudhaan harkifamalleedha. An harka kootiin qaqqabee tolaalee jechuudha iddoo isaa deemee. Egaa kana fakkaata waa'een xaaqaa 250 liizariin immoo 600 jechuudha meetirri. Egaa ka viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kana share gootanii akka hiriyoota keessan biraan geessanillee abdii guutuun isinirraa qaba. Sababni isaa barumsaadha. Biyya keessan jira.
wan biyya keessa waan hin jiruuf wanna biyya keessatti taa'emmoo hoggaan isiniin gahe isinillee itti boqattu tokkoffaa feetanii galtanii ittiin hin dadhabdanii maaliif yeroo baay'ee bakka nuti wanna biyya keessa jiru waan adda informationii gahaa adda baafannee waan hin argannerraa kan ka'e wanni jechuu dandeenya jechuudha. Achi baannee kan feesisisne namni biyyoota arabaa deemee raargoon godha jedhee toon hawwin hin jiru. Kanaaf iyyuu immoo baasii ofirraa xiqqeessuuf qarshii ofii qusachuuf akkanatti haala kanaan biyya keessanii jira bittanii hojjisiisuu hin dandeessanii akkasuma immoo achilee teessanii nama jaalattaniif hojjisiisuu ni dandeessanii xaaqaan gatiin isaa rakasaadha. Isiniin jechuun barbaada liizariin illee akkasuma liizariin kaayigaa. Wuddiidhaa viidiyoon koo guyyaa irraa kana fakkaataa bakka jirtatti nagaa naataa baay'ee.